بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال علمنا ما سيد ولد ابن آدم رب جدين نبي كينيا نبي محمد أبا أنبياء آخر مو نبيوتا كرب إشفاء تشفى جدين من قدام ما قرتي قافت وني أرقتا كرب جدين قال نما كرب hunda ilma namaa irra isa caalchise karabbiin haala bareedaa kenneef karabbiin akhlaaqa bareedaa isa faahe karabbiin gartee qur'aana isaaf kenne nabiyyii keenna kabajamaa jaallatamaa kan muslimoonni jiruu isaanii caala haadha abbaa isaanii caala qabeenya isaanii caala waa hunda isaanii caala caalchifatan nabii keenya irratti salawaata buusa. Ergaan lammaffaa nuti ijoollee muslimaa bakka nurraa hin eeggamnetti argamne waan nabiyyi keenya maqaa isaanii xureessu hojjanne nabiyyi keenya akka hin arrabsiif irraaf eeguu nu barbaachisa. Bakka hin taanetti argamu waan hin taane hojjechuu booda immoo wanni sun deebisee nu diqqeessa islaamummaa keenya diqqeessa amantii keenya diqqeessa hojjechuurra argamu. Olomaa'onni dhaaltuu anbiyaa olomaa'ii keenya haa hordofnu waan isaan maasiyatti hin ajajiniin toltu irratti yoo isaan nu qajeelchan jala deemuu aadaa haa godhannu waan isaan irraa nu dhoorgan irraa haa dhoorgamnu waan isaan itti nu ajajanitti haa ajajamu isiniin jedha bakka nun ilaallanne waan nun ilaallanne keessa galuu hin qabnu. Ijoollee muslimaa nabiyyi keenya ni jaalanna. Sallu alaa nabiyyinaa alfa marra. Salaamu alaikum.